Oromoon dhiqeessan nagaa qabdaa Arafaat akkam. Nagee Maayikii. Ayyee dhagee ana ajandaa kana seenuun barbaadu garuu wanta akka obboleetii takkatti wanta akkasiin jechuu barbaada yoo na dhaggeeffatte. Ayyee galatoomii maal seeti Arafaat sagaleen ana bira deddeebi'u jira? Laa deddeebi'uutti jiru. Ayyee tokkoffaa ispiidiin deemaa jirta dhagee. Ispiidiidhaan deemaa jirta. Ispiidiin deemini suuta deemi laannaa siin jee. Miidiyaan sirra fayyadamaa jira. Ati miidiyaatti fayyadamaa hin jirtu. Of ta'ii deema ammas namni siin jee waan sun siin jee abaluu akkas jee keessaa bahi tokko kana jee. Lammaffaa fatiin waan fedhe yoo siin jeellee siif ta'ee jira. Namni waan namaa godhe ni dubbataa hii jette. Inni ganamaa galgala yoo dubbatees waraqaa barreeffatee addarra barreeffatee micootanaaf waa godhe jee yoo dubbatees haqa qaba. Dubbatullee rakkoo hin qabu. Humaa yoo dubbateellee sin arrabsin sin xiqqeessin dhaggeeffadhu as biratti waan hubachuu qabdu osoo si xiqqeessee jiraate ati immoo kana naa godhe kana keessaa rakkoo qabdu isa si biraa miti akka siitii miti akka Oromootti galata qaba. Siif godhee jira siif tahee jira. Osoo si dubbate namni waan takka si godhee si tumullee jechuu fakkeenya siin jedhaan akka itti guddannees akka itti dhufnees akka si beena namni waa namaa godhe yoo nama tumeellee rabbumaa fi hawaasaa fi uummatatti dhiisa si galee ati deebisumaa jala deebisuun qabdu maa gastii banateeti miti ani amma isaa dubbatus ani dhageenya dhugaa yoo dubbanne ani ajandaa akkanaa keessa sin seenu mana banatee ganamaa galgala Arafaatiif godheen jira yoo jee tokkoffaa waan ati hubachuu qabdu rakkoo isan keessaa si baasee jira moo sin baasne? Arafaati ya lubbu si baasee jira miti? Maayikii dhaggeeffadhu. Qoy dhaggeeffadhu deebisaa qofa naa deebis. Bikka aduun achi Somaalee san keessaa mucaan kun si baasee moo sin baasne? Dhaggeeffadhu na baasee jira. Ani maal jechuu barbaade mutuma galee? Lubbuuti yaalaal qoy si dhaggeeffadha. Si baasee jira mi? Ati wanti ati ilaaluu qabdu si baasuu san qofa. Namni yoo si arrabsees waan fedhe siin jees rabbitti dhiista fakkeenyaaf siin jee yoo ani si mucaa si arrabsullee nagarree garuu akka dubbitti gaafa dubbatan nam tokko gaafa waa si godhee abbaan si godhe sun ganamaa galgalatti dubbataa oleehu namni sirraa dubbatu hin jira fakkeenyaaf ijoollee Arsii haa taatu Wallaggaa haa ta'u Harargee haa ta'u mucaa ati sirrii hin jirtu micootanaaf goote garuu maaliif akkana gootaa jaanii itti ni dubbatan. Osoo inni badii qabaate garuu badii guddoon si bira jirti jechuudha. Oggota akka muus godhadha. Saniifuu miidiyaa akka gaafa dura dhufte yoo amma laalteef dura dhufte tokko miti ati gaafa dura dhuftu nama 5,000 nama 3,000 taphattee koofaltee waa hedduu hojjechuu dandeessa sila. Mana madaamuu seenuu baattee beeksisa adda addaa Duubaay keessatti waan adda addaa hojjechuu dandeessa silaa jechuudha. Osoo jabaattee deemte. Saayidiin taane seentee usteetuma waan namni ijoollee xixiqqoon siin jettu jala hin fiigin obboleetiiti. Akka obboleetiitti sii malalan. Ani ijoollee Oromoo takka hundaa kutaa takkaan ilaalan nama gandummaas qabu miti hundi ni beeka. Saayidii dhiistee amma dhiifama gaafattee erga dhiifama gaafatte haasa'uun hin barbaachisu. Fati naasi balleessi dhiifamaa yoo ijoollee uummata Arsiittillee hawaasa bal'aa Harargeettillee Harargees irraa dhalattee Arsiin isteetii hundi teenya jechuudha. Dhiifama gaafattee akka duraanii feetii taphattee koofaluu malee yoo fatiin deebi'ee biyya guutuutti anaa isiif godhe jee haaseellee kalaama takka jala osoo hin deebisin callistee kabajumaan taphattee koofaltee yoo beeksistes beeksifattee yoo mana madaam dalagadhu obboleettii koo miidiyaan akkasirratti hin fayyadamne ijoollee xixiqqoo hin dhagahiniin siin jaan hangama xiyyaana kana siin jaan waan dubbattu yoo qabaatte si dhaggeeffadha. Maayikii dubbiin tantee dhugaadha. Ani akka namaa takkaatitti qarallee akkanaaf inni walitti dhiyaanne namni beeku namni hordofu inuma beeka. Maayikii wanni guddaan yoo akka fedhe si godhee akka fedhe na godhu akka fedhe siifaa godhu rakkoo keessaa si baasee jira. Osoo miidiyaa guutuu kanarra siyaasee illee ati dubbachuun qabduu jedha. Ani akka nama takkaatitti dhabduudha nan beeka. Akka nama takkaatti dhabduudha. Dhaboo kiyyaan akka na qarqaarees nan beeka. So ani gaafa fakkeenyaaf na qarqaare akka na qarqaare yoo naaf inni amma laayifii seene nama 3,000 taa'ee nu dhaala gaafa naaf inni taphannu jecha. Maal jechuu barbaade? Kunis hin dhufa. Akkana godhee fi maayikii sitti dhaga'ama. Ofirra dhaabi maayikii. Maaliif ani dhabduudha akka dhabduu ta'e nan beeka. Si galee
Dhaba ana kana gargaares nan beeka. Dhabduudha ee dhabduudha. Rakkoo san keessaa na baase ee na baase. Na gargaara ee na gargaara. Galata na biraa qaba ee na biraa qaba. Gaafa amata dhufaa dabra durirraa ibararra qofa miti durirraa. Naaf inni wallollee wajjin jiraanneera. Gaafa naaf inni waltaa wallaahi laziim gaafa nama mana marjamaa san jiru numaan oobse malee arra dubbadhe malee numa oobse laalaa meeqadhaa meeqa buqqadha. Takka jedhee lama jedhu akkas godhee fi akka niin beekanu akka inni naaf godhe anuu eenyu olitti beeka. Namni inni godhatu maal fakkeenyaaf akkana godhee qoymee guutaa gadhiifamu akkana godhee fi jiraa yoo jee maaltu si aarsa waan nama aarsuu miti si arrabse naasu miti bal'aasu miti natti dhagayama maayikii natti dhagayama maaliif natti dhagayama jedhi nagaafadhu gaafii naaf keessa deebisiif deebisa. Hayyee gaana dhaggeeffadhu lubbuuti jedha maaltu jira ni beektaa osoo inni ilma dhiiraati la ilma dhiiraati miti mucaan kun ilma dhiiraati osuma mucaan kun fayyaa qaba nama maraataa miti osoo ganamaa gargara naa godheef akkas godheef jee hawaasummaan gabbee maaliif akkana jettaa jee dubbiin fakkeenyaaf isarra ni deebite osoo akkas haja'u ta'ee jechuudha. Garuu ati deebisuu hin qabdu yoo waan fedhe siin jeewu kan siin jee nama siif godhe takka yoo si kabalu si dhufeewu anaatu balleessee dhiifama ittee bira dabartee jechuudha akka itti guddanne akkasidha akka itti baanes akkasi nama waa siif godhe tokko siif godhe rakkoo namas rakkoo si oolche rabbiif jecha yoo si godhe taate rabbiif jecha si godhuftee waan biraatii fi siif godhate ati bari obsi lubbu niftanne naasoo ani hedduu haasoo hin deemu waan fedhe amma sirraan hir'isu an amma nama tokkoof waa godheef jecha yoon oole rakkoo hin qabu hanqa bal'aa naaf hadhattu ati taakkasii jee hanqana narrabsinitti godhee fi waan godhe haasee bar osoo hin godhini haase ilmi namaa cubbuu namarratti haasa'a osoo namni tokko abaluu waliin hin rafiin abaluu wajji rafte jee adarna wajji rafte jeetu nama haasawa namni siif godhee haasa'u miti. Tigalee osoo akkas hin godhin akkana goote jee namni maqaa nama ni balleessa. Ati waan laaluu qabdu kaanis dhufee yoo si arrabse jabaattee dubartii jabduu taatee hojjattee beeksisaas haa ta'u mana madaamiis haa ta'u jabaattee hojjattee waan barbaadde gochuu ni dandeessa jechuudha. Namni gaafa dalagatee zannaxee of tahee deeme abbaan tokko itti dubbatu yoo ijoollee xixiqqoo ol galchiteetuma ganda namaa kaanis dhufee ganda namaa arrabse kunis fatiin akkas nuti waasii godha nuti waa akkas hawaasa irraa dhalattees kabaji ijoollee arsiitis kabaji oromoo kutaa 11 ija tokko laali gandummaa dhiisi akka ija tokko laaliti jabaadhu namni tokkummaa qabatee deeme hin kufu hundi si bira dhaabbata hundi si hojii dhaabbata dhageesseemi hawaasa irraa dhalattee illee hin xiqqeessin maaliif hawaasni ati irraa dhalattee baate nama waa godheefis ni beeka nama waa kenneefis kabajaa beeka waa hedduu beeka jechuudha hawaasni ati irraa dhalattee kanaafuu haadhoo koo jabaadhuuti ijoollee xixiqqoo ilaalin nama laal dubbiin gaafa nama dhufte abbumaatu gabaabsaa itti oromoon galatoomaa dhiifama naatu balleessi jettee dubbii gabaabsu akkasin goone akkastu ta'e dubbii dheeressitee gandaan namni akka wallalu namni akka walii godhuu hin barbaachisu dubbii gabaabsuu kan danda'u sumaa fi si qofaan malee haadha tiyya tanan siinjaa na siyaa obbolummaati yoona aartee immoo dhiifamaa yaa. Lakkisitti naare maayikii maaliif atillee gorsa bareedaa naaf dhaamtee akka namoota akka baay'ee si kabajaa baay'ee si jaaladhaa kanaan durallee gastii seeneen turre gaaf tokko wayii seenee maayikii dhugaadhaa ani gandummallee hin beeku namallee hin tuqu namallee hin geeku fakkeenyaaf amma namni sira jiru ciisee si dhiitaa jedhan nam beeka san waa hundan hanga dandeettu qabda hanga baadhattu qabda maayikii tiyya si galee waan numa waa si godhe kanaawu hanga dandeettuu fi hanga baadhattuu fi hanga fudhattu qabda si galee bishaan mormagee abbajjeessa. Namni osoo fudhattee akkana naasoo itti ilaala amma haasawa ammaa kanaaf dhiisi bakka yoo dhiistee waati maali yoo dhiistee rakkoo jira. Maayikii yoo dhiistee obsaa qoyinaa softaa maakiinaa geessitu Lubbuutiyya naasiin jira warra amma asirra bahee si waliin jira si maal jenna jedhan warra saayidii keessi galchee nama sitti hoofarsiisu nama sirri si arrabsiisu deemu kana ofirraa dhiisu obboleetti yaanaa siima saayidii hin qabatinii dhiisii ashmuurii hin barbaachisu bakka dhiifamaa naatu balleessee dhiifamni rakkoo hin jirre nama guddaa dhiifama nama gaafatu saa kanatti namni yoo situme osoo silaa badiin tantee ta'uu baatteellee dhiifama yoo jette guddina kee ibsa kabajaa kee ibsa bikkaarraa dhufte kabajaa qabaachuu kan kee ibsa malee baalogumina hin ibsu yoo ati ashmuurii asirra dubbatte
يومك ماكساناش موي تطوطي بريدا مت جابا بس تبيد انس نجتو برباد يعني بس انا قلت يا لبو أيه ماكي ورش درجتان يقول أبصا هنا سوفتا أبصا أما وفي ترتيبك إيه هنا سوفتا ونكوني ترتيب